ejjennoon dhaabichaa kana yeroo ta'u kanuma waan wal qabatu gaa dhaabni yookaan waraanni bilisummaa Oromoo rakkoolee siyaasaa impaayiratii keessatti uummanni Oromoo fi qaamonni impaayiratii Afrikaa qaban waliin turan kana waliin qaban kanaa furuudhaaf marsaa lama bilisiginnaa amma aangoo Afrikaa qabdu waliin taa'ee turuun ni yaadatama. Marsaa lamaan kana keessatti waliigaltee irra gahuu dadhabuun mareen sun adda cite. Maree taasifame keessatti dogoggorri jaallan bakka bu'anii deeman hojjetan maalii yookaan deemsi deemame dantaa sabaa waan miidhe qaba jechuun hanga deebiin argametti bilisiginnaa waliin mari'achuu irratti boris ejjennoon dhaabichaa maalii wanti isin kaleessa gootanis dogoggorri isaa bakki itti mul'atu jira. Maaliif jennaan yeroo quba namatti qaban dhageenya waraanatti illee gadi fidanii waan odeeffamuu aarraa isa fudhatee fi aarraa isa dideedha. Warra marii bilisiginnaa waliin mijeeffatuu fi warra immoo lakkii jedhee dura dhaabbate gidduuttiitu raafamni mooraa eegale waan jedhutu jira. Isa kanarraa isin qaama waan kana keessatti hirmaate illee turtanii maal jettu isin yaada kanarratti? Jaaldaandi kun amma akkaatiin an jettetti wantamma akkasii akkana raafamni kun dhalatee akkasii jedhaniin kun guutumaa guututti dhara. Kaayoo irratti namni rakkoo qabu hin jiru. Waanan duratti sii kaase ture ganna lamaan san keessatti. Gaafa sana rarraa'ii jira. Gaafa sana araaraaf teennee jirra. Hin jirru. Kun ta'ee jedhamee beekaa waraan bilisummaa Oromoodhaa agartee burjaajii keessatti uumuudhaaf uummata Oromoodhaaf burjaajii keessatti uumuudhaaf ta'ee jedhamee ajandaa diinni namatti kenne. Osoo beekees osoo beekuu baatees beekeetis ajandaa diinaati kan kun warreen kana oofaa jiran. Wanti walitti dhiyaatu hin jiru. Kaayoo walabummaa bilisummaa hiree murteeffannaa fi araarraa walitti fidin jiru. Akkamittiin nagaa buuf nagaan akkamittiin bu'ee kaayoon kaleessa ganna gasanatti kaphalaa turte dhugoomaa karaa nagaatiin akkamitti dhugoomaadha. Akkamitti dhugoomaa san keessatti akkaataan itti dhugoomu araara sana araara iggitaa kan namni qaamni dhibiisi iggitiisi hin goone araarichiyyuu iggitaa ta'u. Hiree jechuun kaayoo keessana bakkaan gahuudhaaf akka hidhanii wantoota hedduu miinsi isaan ittiin fayyadamaa turan sana kan akka sanatti hin finne kan iggitii itti godhuudha. Malee kaayooniti. Agartee kaayooniti. An kaafte san keessatti bakka sanatti anilleen isa lammaffaa irratti hirmaadheen ture. Maarree odoo kaayoo sharafee jiraate araara buustee galuu malee maal? Araara buuftee galuu malee wanni dhibiidhaa maantu jira. Kaayoo sana sharafuu dhabuuf wareegama kaleessa bahe ganna 50 itti bahe bifa hin taaneen ukkaamsuudhaan deemamuu morma. Akkaataan isaan itti dhufanii fi akkaataan isaan itti dhufan akkaataa wanta nuti qabsoo goonee fi wareegama agarsiisan itti baafne ittiin balleessan yookaan ittiin agartee maqaa sanaatiin balleessan ka'atti akeekkate dhuunfaa irratti fa'aa akeekkate agartee. Waliigaltee natti gootu iggitaa yoo hin ta'in akkaataan sanatti yoo hin ta'in osoo kaayyisanallee gootee boru si galchee waan feete si godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf deemsi yeroo sanatti deemame kaayyootti kan hin buune akeeka kaleessa wareegama agarsiisuun ganna 50 itti bahe san kan sharafuu hin danda'e akka inni hin sharafnetti waan san gara nagaatti deebisuudhaaf godhameen alatti wanti tokkolleen keessa hin jiru hin sharafamnes sharafuus hin danda'u. Osoo waliigalteeni akka isaan barbaadanitti waliigaltee san fudhattee galtee eetii sharafee jechuu hin dandeetta. Iggitee isaa miti jechuudha. Osoo isiin jechuu baatteillee boru amansiisummaa hin qabu sharaftee jirtaa jechuudha. Garuu akka sanatti osoo hin taane akkaataan itti deemamu egaa wanti waan kana namni hin beekne hin hubanne waanuma dhibiititti piroopagaandaadhaaf yookaan jeequmsa harma keessatti dhalchuudhaaf walamantaa qondaalotaa hogganoota hedduutti akka hin dhufneedhaaf agartee kaasanii wanteen garii akkaataan inni itti ibsame qaamonni silaa hubachuu malan hanga hubachiifame hin jira jechuudha agartee. So waan ittiin diigumsaa barbaadan wanta duratti kaa'ame amma ati jette san jalqabarra jette san kaasuudhaaf kan ittiin fayyadaman. Kan waraana kanas uummata kanas burjaajii uumanii walidduu keessatti shakkii uumanii agartee hojii diinni akka barbaadetti akka fedhetti akeeki diinaa qawweedhaan hin dandeenye diiguudha barbaada. Kanaaf akkuma duratti siin jedhe waraana keessattis biyya alaa kanattis gama gamatti dhaabsisee iddoo walakkaa keessatti kana godhaatiin itti fayyadamaatii jira jechuudha.
Kun burjaajii uumuudhaaf kan godhameen alatti wanta araara'ee fi kaayyoo walitti fide hin jiru. Deemsa araaraa akka itti xumuramu, araara akka itti xumuramu, akkaataa itti xumuramu. Inni sun ammoo akka isaan barbaadan sun kaayyichaaf kaayyoo sharafuu waan taateef nuti immoo sana fudhanne kan kaayyoo tana hin sharafnee fi haa ta'e isiinis hin fudhanne isaan akkaataan isaan itti dhufan akka dhibiiti qophii nagaa buusuudhaaf osoo hin taane akkaataa isaan itti dhiyaatan dhugaa maqaadhaaf nagaa ta'enne jechuudhaaf jechisiisu malee waan gannaa gas guutuu wareegamas gausan itti ba'e akka sanaatti ittiin xumurama jettee waan irreegdee itti dhuftuu miti. Maqumaaf akkan teenne jettee propagaandaa ummataafis warra biyya alaa kanaafis itti fayyadamuudhaaf gooteen alatti dhugaatti nagaa buusuudhaaf wanta gaaffii Oromoodhaa ta'ee fi nagummaan karaa nagaatiin kaayyoon sun bakka hin ga'u laf kaaftee laf keettee fiddee dhuftee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kuni propagaandumaaf burjaajii uumuu wanta dhalate kana waraana keessattis uummata keessattis bal'isanii akkuma kaleessa siin jedhe jalqabarratti sii kaase kan 5-6 uummata kanas waraan kanas qoodanii agartee sodaa isaan amma Oromiyaadhaa qaban kana kan itti laaffatanii maqaa dhalate kanarratti hin godhan. Kun ammoo kasaaraa Oromootiitti fidu kasaaraa Oromootti boru waan Oromootti biyyattiin tun garsiin itti deemaa jirtu irratti kamuma namni argu kan yoo ummati Oromoodhaa irree jabaa waraan bilisummaa Oromoo amma jirurra jabaa taasise tokkummaadhaan qophaa'ee jedhe carraa dhufu badiirrees damachuudhaafis kaayyoo kaleessa wareegamatti kaa'ee dhugoomsuudhaafis kan lamaan keessa jechuudha. Kanaaf jabinniin jabaachuun tokkummaadhaan duratti tarkaanfachuun sa'aan marra jirturratti darana jabaatee hojjechuun Oromoodhaaf carraa isa dhumaati yookaan ammoo Oromoodhaaf gara badiiti. Kanaafiyyuu irra jirru kana waan kan dhaggeeffatuun waan hin taane oofuun inni beekee godhu diinummaadhaaf ta'e. Inni kaan ammoo osoo hin hubatiin hojii diinaa hojjetu waraanattis gabbuusu. Jalqaba irratti sii kaase. Qoodamuun 2001 jalqaba uummata hawaasa biyya hambaa jirurraa isa sanarraa dirreetti gadi dhufaa ture. Kan 2008 guutumatti achirraa gadi dhufee siin jedhe homaa hin qabu jechuudha. Gaafa rakkoon dhalate akkuma duratti siin jedhe namuyyuu gareedha. Garee kaan saammatu irratti garee nyaaphaa ofitti galchaa nyaaphi kaan kana sasadhee iddoo lamaanitti rakkinichi akka gara furmaataatti hin deemu ibidda boba'aa itti godha. Keessattuyyuu barata ammas kaluu ganna dhamaan kan boba'aa guddaan asirraa gadhu. Boba'aa guddaan qoodi silaa qaamota akkasiidhaa sun yoo waraanni bilisummaa Oromootu dogoggora keesseenee rakkinoota akkasii san qaamii silaa puush godhee gar tokkotti deebisuu danda'u qaama hawaasa keessattiyyuu wanni biyya keessaa ofirraa inni keessaan qaba. Hawaasa biyya alaa jiru silaa seenaa kanarraa baratee kaleessallee maalan keessatti dalage qoodama kana keessaa maalan qooda qabe maan Oromoodhaa buuse jedhee laalee nama barateedha laalee dhaabbatee walii isaa idduutti akkasitti walitti gad dhufe rakkoo dirree keessatti isa dhibu sanaayyuu furuu maleedha. Warra furuu maleedha. Yoggaan akkas jedhu agartee dhugaa laf jirtu irratti hundaa'eetan jedhaan. Qooda guddaa qabuun siin jedhe. Ammoo kana kan burjaajii kan cufaayyuu gamgamatti akkasittiin godhe boba'aa dirree keessatti naqaa jiru. Warroota ammatti seenanii akkasitti godhan sun warra inoosantiinis ta'e yookaan fedhii addaa laala fedhuma kiyyaadha. Yookaan naa mo'atu kana fedhe. Asis taanaan dirrees taanaan sanumaa achis taanaan sanumaa jechuudha. Kun ammoo summiidha. Kakaleessaa sun laala. Kanan duratti sii kaasa. Summiitti ta'e Oromoo bakka sanatti deebi'ee ziirootti deebisaa ture jechuudha. Agartee kana amma kaasitti gad dhufee waraana keessas itti gadi fidanii akkasii jedhan. Irraa eega sharafamee maaf hin walii galteen galin maaf walii galamee hin galin baay'ee siimpil waan ta'e namni adda baafachuu danda'u. Hubachuus danda'u namni qabsoodha kana maallaqaanis ta'ee waan hedduudhaan gargaaru qooda qaba. Kan inni kana godhuuf Oromoodhaaf waan Oromoodhaaf bu'aa qabu malee waan Oromoo deebisee bu'aa qabeessa taasisee akka kaleessatti bakka sanatti geessu godhuun qabu. Qaamii qondaalotaa kamiyyuu kan dirree jiranis seenarraa barachuu qaba. Bu'aa tokkoon qabuuf Oromoodhaaf. Kanaaf wareegan barbaachisu achumatti baaftee waluma sukuumtetuma gara sanaatti deembii qofaatu yoo kana goote seenarraa barattee jirte. Yoo kana godhuu baatte bakkuma kaleessatti Oromoo deebistee jechuudha. Kanaaf deemsa tam jedhu kun waan burjaajii uumuudhaaf waraana keessatti rakkina uumuudhaaf ajandaan isaanii zoonii kam keessattuu lama uumuudha.
irraa fashaalee malee. Kun ammoo akeeka diinaati. Agarte akeeka diinaati. Diinni ammoo hir'inoota fi qaawwa akkasii amantaa akkasii warraaqsummaa irratti laaffina jiraachuun ganna 5 hedduunis ganna 5 ganna 6 muuxannoon qabsoo keessatti jiruyyuu xiqqaadha. Qabsoo keessatti amala farra warraaqsaatiif amala warraaqsaatu jira. Amala farra warraaqsaa kan jedhan kan sabaa kana lakkisee ka ofiisitti hirqatu. Fedhii addaa fedhii dhuunfaa qabu kan isaa callaa caalchisu. Amaloota farra warraaqsaa jedhan jira. Kun dhalootatti gaafaati qabsootti gad dhufte. Dirqiitti kan warraaqsa sanatti jijjiirrachuu qabda. Jijjiiruudhaaf ammoo yeroo sirraa fudhata. Deemsi deemaa turre sun ariitiidha. Inni kun qaawwa diinaa baneef sadarkaa sanatti ta'uu dhabuun gartee hir'inoota akkasiidhaa sana akka dhalatuu fi rakkinoota akkasii sana waan amma xixiqqaa akkasii sanatti akka inni deebi'ee ittiin burjaaja'u taasisuudha. Sanarratti hundaa'amee kan godhame. Kana keessatti ammoo adeemsa keessa deemnee dhufne san keessatti wanta kakaafne gubbaarratti sii kaase kakaafne jenne keessaa hir'inoota jennee akkaataan yeroo sana dafnee duratti tarkaanfachuu carraatti argamne sanatti fayyadamuudha adeemne sun qaawwota hedduu akka barbaadetti rikruutmentii gahaan godhamuu dhabuun akka barbaadetti siseenis jira. Kana keessatti agartee wanta hin dabre keessa asii asitti himuu, achitti himuu, asii agasitti himuu amala warraaqaa odoo ta'e yoo gammachuun balleessa jiraate gammachumaaf kan gootaa sirrii miti qajeelfadha malee yookaan daandii gammachuun beektaa akkasiin jedhe hin jedhuun warraaqaan akkasiiniti. Wantoonni isa ta'amee ture isa alaa dhufee asitti dhufu akkasiin jedhe akkas godhe waa'umaa sirreessuu danda'u yookaan waan qabatamaa hin jirre uumuu san akkasiitiin bu'aa itti argatan sanumaaf ammas akkasitti ittiin burjaajii uumuudha malee hin turre jechuudha. Kanaafiyyuu wanni kun rakkooleen tun osoo araarri kun hin taa'iniin dura ture wal tunnee eeguma araaraa deebine akkasittiin wal qeeqnee rakkina cufaa turre kun qabsoo Oromootiif fuunu jennee liqimsi fudhadhu waliin jenne dhiisi bas waan kaleessaa kaaftee dura balleessita taa'in badii balleessuu osoo hin taane badii sanaan baduudha hamtuuni badiirraa barachuu dhabde badii sanaan baduutu hamtuudha. Kanaafiyyuu akkanatti ilaalamee akkasittiin qajeelamuu qaba jedhamee akkasiin laf kaa'ame bakka kanatti hin dhufne wanti yeroo sanatti dhalatte egaa isa kan cufa faashadhisuun kana keessatti ammoo boba'aa guddaan duratti siin jedhe san gama kanatti akkasitti akka wal liqimsiifnee wal fidnee hin deemne egaa carraa banamee fi burjaajii amma jiruu fi haala amma waraan keessatti jedhame kun dhalachuudhaaf ta'e jechuudha. Egaa kana jechuun ammoo dhugaa jirtu kanuma liqimsuu qaba waraanni bilisummaa Oromootis kamiyyuu inni biyya alaa jiraatee qabsoo Oromoo jedhus liqimsuu qaba. Laaffina kun wanta ati gootu kan tokkummaan itti dhuftee malee kan akka sanatti fiddee yoo Oromoon qoodaa jette qofaadha. Waan kaleessa keessa dabarre marsaa 3-4 keessa dabarre ilaali. Waan inni Oromoodhaa buuse maantu jira? Yoo yaadilleen jiraate armuma jalatti wal jettee liqimsitee kan dhuunfaa keetiin kaaftu yoo tu warraaqaa taate malee warraaqaan ta'iniin alatti kan dhuunfaa keetiin miidhama keetiin wanta kaaftu hin jiru. Kaleeyyuun miidhama du'aayyuu lubbuuyyuutti kennuudhaaf bakka kanatti gad dhufte. Inni sun yoo kan sabaa miidhe taate ati liqimsitee akka kanaattiin kan seenaa sanarraa barannee nu jechisiisu. Kana godhuu dhabuutu kaleessa sanfide jechuudha. Dhalooti har'aa ammoo kana godhu qabaachuu. Keessa isaatitti godhu alatti baasuun qabu. Keessatti qabsoo isaa godhe kan hin galiniif yookaan kan achumatti itti godhe fuudhee deemini malee achi bahee waan kaleessaa dalagee wareegama gasga'u har'a sanuu amma sa'aatiitti barbaadamu. Sa'aatii amma Oromoo akka inni itti barbaadamu sanatti karaatti isaa gonkumaayyuu itti dhagahamu dhabuudha jedheen fudhadhaan akka nam tokkotti akkasitti namanallee. Egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kan isin dhaggeeffachaa jirtan maree yookaan gaaffii deebii taanaa ajajaa olaanaa baaboo jaal gammachuu abbooyyee waliin taasisaa jirudha. Egaa mareen keenya ammallee itti fufaa waliin turaa isiniin jenna. Ayyee jaal gamme haalli hooggansi waloo ittiin tolfamee hojii keessatti akkamiin socho'aa jira? Egaa hoogganni waloo tolfamee caasaan duraan hin turre bara 2021 waa fooyyessuuf yaalame isa boodammoo hojii keessatti waan ta'an hanqinoota jiran kana
kana furuudhaaf caasaa heerri dhaabaa jettuun wal qabatee waa lafatti diriirsuu akkaataa hojiin barbaadduun zooniilee kana babal'isuu wal qabatee waa tokko hojjetamee jira. Kun akkamiin socho'aa jira? Murtoon isin laatan tokkummaadhaanii jechuun mareen mari'atamee murtoon akkaataa barbaachistuun kan waloo kanii qaamni gaafatama dhimma kanaatti qabu heeraaf seera irratti hundaa'e immoo murtootti laatu maal fakkaata? Murtoon waraanaas akkamiin immoo laatama? Fakkeenyaaf murtoon waraanaa hawaasa hirmaachisee qaamota adda addaa hirmaachisee immoo kaniif qaamni sun heeraaf seera irratti hundaa'e gaafatama namni itti qabu ajajaan zoonii haa ta'u sadarkaa kora jiraawwachiistuu qaamni dhimmi sun ilaallatu hoogganni ajajaa olaanaa yookaan immoo sadarkaa qondaala waraanaa birgeedii Cibiraatiin jiru. Badiin tokko yookiin immoo milkoomni tokko bakka itti mul'ate irratti hundaa'e akkaataa namni itti laatamu kun murtoo waraanaatti laatamu kun akkami? Kabiraan akkamiin hojiirra oola? Dhiyeenya kana immoo hoogganni zoonii giddugaleessaa bifa jedhamuun wanni maxxane jira. Hoogganni zoonii giddugaleessaa zoonii aaraa baatii gurraandhalaa fakkaata. Aaraa 8tti ramadame sanaa wal qabate eenyu ibsi dheengadda eebila 25 ba'e kan eenyuuti miidiyaatti laatamee qaamni ABO irraa ajaja fudhadhu jedhe kun eenyudha? Akkamiin immoo yaadni kun adda of baasuu fide kan jedhu irratti gaaffileen tokko hawaasa biraas ka'aa jira. Isa kanarratti gabaabinaan maal jechuu dandeessu? Ayyee jaaldaandi egaa hooggansooloo tolfamee fi akkaataa itti socho'aa jirru jedhu irrumti deddeebi'ee duratti kaaseen ture. Bifa akka sanaatti qindeeffannee hojiin bifuma amma duratti jedhe sanattiin hojjechaa jirra. Egaa murtooleen adda addaa jedhamu murtooleen sun ammoo bifuma seerchaatiin deema. Egaa hojiirra oolaa hojiirra ooluun kun waan yeroo gabaabaati gaafa maaliif jennaan qabsoo keessatti yeroo garii rakkinoon dhalatee ooluu hanqateen alatti wantan dabraa ture eenyuma oola. Ammoo ka'ati kaaftee hoogganaa zoonii giddugaleessaa eenyu ka jedhu haaraa isaan keessatti egaa zooniin giddugaleessaa kaleessa zoonii giddugaleessaa kun godinota lama keessatti socho'amaa ture. Tokko gara lixaatitti kaan ammoo kaaba lixaa jedhamee socho'amaa ture. Akka sanaatitti deemaa ture. Egaa giddugala kana keessa gara bahaatis giddugalmatiin ture. Booda caasifamaa kana keessatti kan kaabaaf kaaba lixaa jiru kana walitti tokko ta'e. Ajajaan giddugaleessaa Jaal Abdiidha. Jaal Abdii dhugaati. Jaal Abdii dhugaatu ajajaa giddugaleessaa waraana sana guutuu haga lixaa sanaatti kan gaggeessu. Harsadee kophaatti ajajaa zoonii Harsadee jedhamee kophaatti kennameef sun haaluma qabsoo gaafa bal'ina lafaatirraa riphee lolaa keessatti egaa yeroo riphee lolaatti sochootu wanta ati uffisuu dandeettu xiqqaadha. Qaamii ajajaadhaa sun ammoo yoo xiqqaate bakkoota sana cufa gahee hir'inootaaf laaffinoota jiran argee sirreessee qajeelchee dubbisee godhuu qaba. Itti dheerata. Baay'eetti irraa dheerata. Rakkooleen adda addaa immoo furamuuf haadha mala bifa kanaattiin caaseffamee egaa zoonii giddugalaa ajajaan Jaal Abdiidha. Waxabajjii eenyutti fulbaana 25 ba'ee hojjetuun egaa rakkin dhalate achi keessatti egaa warra amma maqaa dhooftan jechuun qaamii duraan ajajaa ture Itaanaan Abdii ture booda kanatti caaseffamammaa kanatti sanyiin gara hojii raawwachiistutti ol guddate qaamii gadi hafe ajaja zooniidhaa sun Abdiitu dhuunfate. Egaa akkan dhaga'utti achirratti ilaalutti barreeffama garee ammoo namni argeetti ajaja jalaa baane qaama yeroo heeraa fi sagantaa hin qabne maalii kan jedhu baay'eetti waan ceeraati argee. Egaa walumaan murteessinee walumaan kaanee hojiitti ni qabne jennee gama siyaasaatiin hir'ina jira jennee walumaan ta'enneetuma walumaan murteessineet isa sanaayyuu seerota bakka itti laaffateetti walumaan murteessineet gargar kaane. Egaa rakkinni bakka sanatti dhalateen boodatti warri ibsa akkasii baasee dhaaba jala hin jirru jedhe. Ani egaa kanan kaasuu danda'u dhugaadha. Hir'inni jiraachuu, laaffinni jiraachuu, badhiin jiraachuu, wanti hedduun jiraachuun isaa namni balleessin hin jiru. Ammoo waanan armaan olitti kaase suntu
Oromoodhaaf furmaataan jedha. Kanaaf kun fudhatama hin qabu. Ibsaan sirrii miti fudhatama hin qabu. Zoonii giddu galeessaa bakka isin bu'anii. Zoonii giddu galeessaa ajajaa abdii jala jira. Egaa waan ani siin jedhu wantan jalqabarraa kaasee siin jedhu san rakkoodha. Fudhachuun dirqama. Yoo kana goote qofaadha Oromoo bilisoomsita. Tokko taatee kan waan godhin lamtaatee homaa godhuu hin dandeetta. Wanti achitti mudate wareegama kana fudhattee sirreessuun dirqama ta'a. Kanaaf kanan goone walumaa galatti ololootaa fi faca'iinsa ammaa kana sanarraa ka'ee natti fakkaata. Kanaafuu gaaffeetti naa dhiyeessite ajajaan giddu galeessaa jaal abdii dhugaatii. Egaa humnoonni adda addaatis jaal abdiitti gabaasan jiru. Warreen ammoo akka sanaatti hafan kana godhan egaa amma kaasuu baadhulleen qajeelaa hin turre akkas godhuun seeraaf waanan duratti sii kaase cufa godhuun dirqama. Diinaaf yoo ta'e malee firaa homaan godhe. Qabsooftee sirreessuun qabsooftee qajeelchuun wareegamatti baaftee kan kalee hammaatee Oromoodhaaf hin ta'insaan boru akka inni hin taane godhuudha murtiin warraaqaa keessattuu dhaloota har'a. Keessattuu qabsoorra har'a jiran isa kaleessaa sanarra isa kana godhuu qaban. Qaamni kamiyyuu of laaluu qaba. Qaamni kamiyyuu of laaluu qaba. Kan bakka kaleessatti isa deebisu sanarraa of deebisuu qaba. Laaluu qaba. Barachuu qaba. Wanti kaleessa dhalatan wal hubachuu dhabuun, wal dhoffachuun, wal shakkuun, marii qabaachuu dhabuun agartee wantoota akkasiitu kaleessa deebi'ee gara walaasa'anii waliin fixachuu dadhabame sadarkaa sanatti hin fide. Har'a maarra deebi'a malee walii sakee hin ta'u kun kan ammoo irratti qabsooftee sirreessuu danda'uu qabda malee bu'aan Oromoodhaaf buufamu gonkumaayyuu hin jiru. Yoo hojii diinaatiif hojjenneen alatti wareegama barbaachisu baafte tokko malee Oromoodhaaf lama bu'aan qabuuf ani kanan siin jechuu danda'a. Walumaa galatti heeraa dhaabaa 2007 qabanne warri kaan roong. Walumaan kanatti hin jenne. Nuti ABO'n kaleessa gaafa 2018 ABO jechuun miseensa lama qaba. Tokko miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo, miseensi waraana bilisummaa Oromoo qofaadha kan miseensi ABO ta'u. Miseensi ABO qofti miseensa waraana bilisummaa Oromoo hin ta'u. ABO'n miseensa waraana bilisummaa Oromootii fi miseensota dhibiidhaa qaba. Kan hojii adda addaa irratti warreen hojii adda addaa irratti namni sun miseensa ABO'ti garuu ABO'dha. Gaafa 2018 qaamonni san cuftii egaa karaa nagaatti irratti